Yoo yaa harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan amma nu dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumura odeeffannoo keenyatti nu faana tura akkasuma laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma yaada qabatan koomentiidhaan nu barreessaa. Gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsa. Itoophiyaatti walabummaan miidiyaa duubatti deebi'aa jira jedhame. Guutuu gabaasa kanaa akka taanutti isiniif qindeessinee jirra. Itoophiyaatti walitti bu'iinsi babal'atu hordofee walabummaan miidiyaa bartee dhiyoo argame baay'ee duubatti deebi'aa jira jedhe gareen mirga gaazexeessotaaf falmu Report Without Borders. Bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti dirreen miidiyaa finxaaleessummaa dhuunfatameera. Gaazexeessonni dhugaa faana dhahuu caalaa yaaddoo dhuunfaatiin liqinfamaniiru jedhe. Garuu hedduminaa fi babal'inni miidiyaa sirna duraa caalaa jedhe Report Without Borders. Miidiyaan 200 ol ugguramanii turan banamuu eeree jira. Waraandee olaantummaa horachuu hidhattoota mootummaa mormanii fi mootummaan oofamaa jiraachuus gabaase. Dhaabbanni kun ammoo miidiyaa hawaasaa irratti odeessa dogongoraa facaasuun miidiyaalee dogongorsiisaa jira jedhe. Abbaan taayitaa miidiyaalee biyyattii meeshaa mootummaa ta'ee jira. Gaazexeessummaa walabaa hin jajjabeessu jedhe Report Without Borders. Seera miidiyaa bara 2021 raggaafamee mirga gaazexeessotaa kabachiisuu hin dandeenye jedhe. Seeronni akka farra shororkeessummaa fa'aa meeshaa ukkaamsaa ta'aa jiraachuus eere. Rakkoon dinagdee fi qaala'iinsa jireenyaa amanamummaa uumichaa gaafii keessa galchuus ibsee jira. Ogeeyyiin miidiyaa hedduun walitti bu'iinsa waan gabaasaniif hidhamuu kan himu gareen kun ammoo biyyaa baqachaa jiraachuus dubbatee jira. Miidiyaaleen TV ala tamsaasa 15 ugguramuu fi gaazexeessonni lammii Faransaay bara 2024 biyyaa ari'amuu gabaasee jira. Kaansarii dhiigaa irraa yaalamuudhaaf birrii miiliyoona 6 gaafatame. Artist Tasammaa Galataan guutuu odeeffannoo kanaas akka taanutti isiniif qindeessinee jirra. Arraatamee bakka hin qabadhu dhabeem umrii koo aartii Oromoo guddisuufan fixa malee waan harka qabadhe hin jiru jedham Artist Tasammaa Galataan. Dhibee kaansariin dhiigaan qabamee ergan siree irratti kufee amma waggaa tokko ta'ee jira. Waggaa 30 ol aartii keessa kan ture Artist Tasammaan Finfinneetti aartii yeroo eegalu yoo baanuu fi yoo gallu arraatumaan arrabsumaan dabarsinee jechuudhaan yaadata. Yeroo afaan Oromootiin dubbachuu hin danda'amnetti qaadhuma umrii koo aartii Oromoo guddisuuf hojii koo hedduu tola ooltummaa hojjedhe malee of jijjiiruuf harka koo irratti homaa hin galfanne. Artist Tasammaan barreessaa taatoo diraamaa gabaabaa fi dheeraa fiilmii beeksisa adda addaa irratti miidiyaalee hedduu wajjin reediyoo, televezyiinii, VCD fi waltajjii aadaa fi seenaa Oromoo akka mul'atuuf hojjechaa turee jira. Abbaan aartii Oromoo kan ta'e Artist Tasammaan diraamaa isaa haa dhufanii hundi isaanii jedhuun kan beekamu yoo ta'u haadha dhibamee ciisuun koo waggaa tokko guuteera jedha. Amma deddeebiidhaan hospitaala Phaawuloositti yaalamaa jira. Dabalataan dhibee onnee fi ol ka'iinsa dhiigaa waan qabuuf isa ammoo hospitaala Phexrositti akka yaalamaa jiru kaasuun qoricha dhibee tokko fudhatu dhibee biraa itti hammeessuun rakkoo ulfaataa keessa akka jiru himee jira. Sadarkaan dhibee isaa hospitaala biyya Indiitti yaalamu akka qabu hospitaalli Phaawulos itti himuun xalayaa kennuu fi himaa. Garuu jedha Artist Tasammaan hospitaala biyya Indii waliin dubbatamus birrii miiliyoona jala na gaafatan jedha. Humni koo waan hin dandeenyeef asumatti qoricha bitachaa yaalamaa jira jedha. Haala biyya kana haala jiruuf jireenya maal daamtu jechuun mindeet? jechuun maal dhaamtu jechuun hojii keessa maal dabarsituu fi ergaa maal dabarsituu fi jechuu kooti. Hundumtuu waa dhufanii hundi isaanii waa dhufanii biyyi jiidaadaa lafti jiidaadaa bishaan qulqulluudhaa boqqolloon baqqala dinnichi darrasa daraaraa jira. Artist Tasammaan ijoollee isaa barsiisaa mana kiraa keessa akka jiraatu hima. Hamma har'aatti asumatti yaalamuun koo waa uummanni koo na gargaareef jechuun galateeffateera. Mindaa hin qabu hojjedhaan waanan argadhe jiraachaa ture. Ergan ciisee waanan itti jiraadhu hin qabu jedha. Ammas jedha Artist Tasammaan uummanni biyya keessaa fi alaa jiraatu waaqa naaf haa kadhatu waan danda'uunis na haa birmatu jechuudhaan dhaammate. Yoo waaqayyo na fayyisee gara hojii kootti aartii deebuudhaan uummata koo jaallatu gammachiisuun hawwii koo jedhee jira. Tiktokoroota wajjin guyyaa hadhaa mariin taasifama. Biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee tiktokorootaa fi namoota miidiyaa hawaasummaa irratti dhiibbaa uuman waliin mari'ata. Hoggantuun biirichaa Adee Lidiyaa Girmaa yeroon kun yeroon dhugaan badde waan ta'eef miidiyaa hawaasaa of eeggannoon faayidaarra ooluu qabaa jedhan. Yaadaan yeroo walii gallu wantoota dhaloota fayyadan irratti xiyyeeffannaa jedhan Adee Lidiyaan. Seenessa waliin ijaaruun duudhaa fi aadaa Itoophiyaa jabeessuun gahee keessan jechuunis biirichi tiktokorootaaf himee jira. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa marii kana irratti hirmaatanis dhalattoonni waan gaariif kaka'umsa akka qabaatu hojjechuun dirqama lammummaa akka ta'es itti dubbatee jira.
Keeniyaatti quuqamtuu naannoo kan taate shamarreen ganna 22 Tarbinaa Mootiinoo sa'aatii 72f nyaata dhugaatii fi boqonnaa lagachuun muka hammachuun riikardii amma dura qabattee turte fooyyessite. Muka ciruu cimsitee kan mormituu fi muka dhaabuu kan jajjabeessitu dargaggeettiin kun dhaloota haaraa yaada badhaafamtuu Noobeela waan gaarii Maatiyaa tarkaanfachiistu akka taate ibsiti. Tarbinaan guyyaa fi halkan sadiif nyaata dhugaatii fi boqonnaa osoo hin fudhatin muka tokko hammattee ooltee bulteerti. Kana kanan raawwadheef namootiin uumamaa jaalala akka qabaatanii fi uuma akka hin miine kunuunsa gochuun ammoo jaalalarraa eegala jedheen amanaa. Muka miiliyoona dhaabuu dura muka miiliyoona tokko kunuunsuu qabna jechuudhaan miidiyaalee keenyatti himtee jirti. Amma dura sa'aatii 48f muka hammattee jaalala uumamaaf qabdu agarsiiftee jirti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo dhammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jennaan. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik shee gochuudhaan nu jajjabeessaa yaada qabaattan koomantiidhaan nu barreessaa. Waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.